YouTube chaanalii Torban Bariiti. Odeeffannoo wayitaawaa yeroo isaatti akka isin qaqqabuuf toora YouTube chaanalii Torban Barii subscribe gochuu hin dagatinaa. Amma gara odeeffannoo guyyaa har'aaf qabannetti isin dabarsa. Waraanni bilisummaa Oromoo guyyaa har'aa godina Shawaa Kibba Lixaa Aanaa keessatti haleellaa diina irratti raawwateen injifannoo guddaa argamsiisuu himamee jira. Abdii fi gaachana saba Oromoo kan ta'e waraanni bilisummaa Oromoo guyyaa har'aa kana waraana mootummaa Itoophiyaa naannoo Baantuu buufatee jiru mooraa isaa seenee cabsuudhaan waraana naannoo sana buqqisuun kaan ajjeesuun kaan madeessuudhaan injifannoo olaanaa akka galmeessisee dubbatee jira. Akkasumas godinuma kana Aanaa keessatti bakka Abeebee jedhamee beekamu irratti waraanni bilisummaa Oromoo abdiif gaachana uummata Oromoo kan ta'e waraana mootummaa Itoophiyaa irraa halkan irra bahuudhaan kaan madoon kaan du'aan ajjeesee jiraachuu isaa ibsee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo abdii fi gaachana uummata Oromoo kan ta'e ammas guyyaa har'aa injifannoo daalattiitti galmeesseen aanaa mana Sibuutti kaampiin waraana mootummaa Itoophiyaa daangii fi daalatti gidduu jiru guutummaatti barbadeessee qabachuu isaa ibsee jira. Gama biraatiin waraanni bilisummaa Oromoo Birgeedii Odaa Karraa Cibraan Hangaasuun godina Qillee Wallaggaa magaalaa Dambidolloo naannoo Dirree Xiyyaaraatti waraana mootummaa Itoophiyaa irratti tarkaanfii haleellaa fudhateen baay'ee isaanii irraa hiikkachuudhaan kaan madeessuun kaan ajjeesuun adabbii isaa olaanaa dhaqqabsiisee jira. Gama biraatiin guyyaa har'aa waraanni mootummaa Itoophiyaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Abaaboo Guduruu irratti qonnaan bulaa tokko irratti tarkaanfii hammeenyaa fudhachuudhaan du'aan addunyaa kanarraa akka inni boqotu taasisanii jiru. Kanaan aanaa Abaaboo Guduruu bakka addaa Qaawoo jedhamu kanatti guyyaa kaleessaa qonnaan bulaa maqaan isaa Garramaa Mootummaa jedhamu ilma keetu bosona jira jechuudhaan badii tokko malee hawaasa keessa kan jiraatu rasaasa itti roobsanii haala suukanneessaa fi gara jabeenya ta'een ajjeessuu isaanii hawaasa naannichaarraa odeeffannee jirra. Akka maddeen keenya naannoo sanatti argaman nuuf ibsanitti qonnaan bulaan kun hirmaannaa siyaasaa keessaa kan hin qabnee fi hojii dhuunfaa isaa hojjetee ofiisaaf maatii isaa kan jiraachifatu ta'uu isaa dubbatanii ergamtoonni mootummaa Itoophiyaa kun garuu haala suukanneessaa ta'een qonnaan bulaa kana ajjeesuu isaanii hawaasni naannichaa nu gabaasanii jiru. Kana malees godina Wallagga Lixaa aanaa Boojjii Coqorsaa keessatti waraanni mootummaa Itoophiyaa jiraattota hidhaatti guuraaf reebaa jiraachuun isaanii dhaga'amee jira. Bifuma kanaan godina Wallagga Lixaa aanaa Boojjii Coqorsaa kana keessatti ergamtoonni mootummaa Itoophiyaa jiraattota hidhaatti guuruu jabeessanitti fufuu jiraachuu isaanii maddeen keenya amanamoo hungaanii jiru. Ganda Innaangoo Koobaarraa jedhamu keessa ergamtoonni mootummaa Itoophiyaa badii tokko malee hawaasa nagaa yakkuun ukkaamsanii hidhaatti guuruu kan cimsan yoo ta'u guyyaa har'aa kana namoonni maqaan isaanii akka armaan gaditti caqafamus gara mana hidhaatti dabarfamuu isaanii nu hungaanii jiru. Dabalaa Geeta'uun, Takilee Barkeessaa, Tolaa Lammeessaa, Dirribaa Gurmeessaa fi kanneen maqaan isaanii nu bira hin geenyellee hedduun dararaaf reebamuudhaan gara mana hidhaa seenanii akka jiran jiraattonni gandichaa nu beeksisanii jiru. Bifuma wal fakkaatuun godina Wallagga Bahaa aanaa Saasiggaa keessatti waraanni mootummaa Itoophiyaa hawaasa nagaa leenjiidha jechuudhaan gara mana hidhaatti guuruun isaa beekamee jira. Aanaa kana keessatti namoota gara leenjii milishummaatti jechuudhaan waraanni mootummaa Itoophiyaa gandoota adda addaa keessatti namoota dararaa fi qabanii gara mooraatti galchaa jiraachuun isaanii beekamee jira. Gandoonni kunneenis akka armaan gadiitti kan isiniif dhiyeessinu ta'a. Ganda Tsiggee magaalaa Tsiggee irraa namoonni qabaman hedduun ni jiru. Akkasuma ganda Dangaalli Gonkee bakka adda addaatti namoonni qabaman ni jiru. Akkasumallee ganda Gaalloo Jaanjaa jedhamurraa namoonni qabaman hedduun ni jiru. Bifuma wal fakkaatuun godina Shawaa Bahaa aanaa Dugdaa keessatti hidhattoonni waraana mootummaa Itoophiyaa nama nagaa tokko yoo ajjeesan mana barumsaallee mooraa bakka buufata isaanii taasifachuu hawaasa naannichaarraa waan odeeffanne qabna. Godina kana keessatti bakkoota adda addaatti waraanni mootummaa Itoophiyaa yeroo ammaa kana hawaasa Oromoo hiraarsuudhaan weerara guddaa hawaasa nagaa irratti geessisaa jiraachuun isaanii jiraattonni gandoota adda addaatti dubbifnee nu hungaanii jiru. Kana malees godina Arsii Bahaa aanaa Martii keessatti hidhattoonni mootummaa Itoophiyaa hawaasa nagaa irratti reebaa fi hidhaatti guuraa jiraachuu isaanii hawaasni naannichaa nu beeksisanii jiru. Ganda kana keessatti hiraarfamuun hawaasa nagaa irratti gahaa jiraachuu haalli gandichi keessa jirullee ulfaataa ta'uu isaa
hawaasa naannichaa irraa odeeffannee jirra. Gama biraatiin godina Jimmaa aanaa Saqqaa Coqorsaatti ergamtoonni mootummaa Itoophiyaa hawaasa nagaa irratti saamicha gurguddaa raawwachaa jiraachuun isaanii hawaasi naannichaa maddeen amanamoo irraatii odeeffannoo kana nuun gaheetii jira. Akkasumas guyyaa irraa kana waraanni mootummaa Itoophiyaa hawaasa nagaa irratti aanaa Qilxuqaaraa irratti nama nagaa tokko irratti yakka ajjeechaa raawwatamuu isaa hawaasi naannichaa irraa waan odeeffannee qabna. Kana malees godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Jimmaa Gannatiitti waraanni mootummaa Itoophiyaa jiraattota saamaa, reebaa fi gara mana hidhaatti guuraa jiraachuun isaanii hawaasi naannichaa odeeffannoo nuun qabu. Walumaa galatti godinoota Oromiyaa bakkeen adda addaatti waraanni mootummaa Itoophiyaa hawaasa nagaa irratti ajjeechaa suukanneessaa, reebichaa fi saamicha qabeenya raawwachaa jiraachuun isaa hawaasi bakkeen adda addaatti dubbisnee dhugaadhe jiru. Odeeffannoon guyyaa irraaf qabannee kanumadha. Odeeffannoo wayitaawwaa yeroo biraatiin immoo arginutti nagaan nuuf tura. Horaa bulaa.